Ashamaa harka fuudhee kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakkuma isin jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jechuun jaaladha. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo warreen kana dura maatii koo taatanii na jajjabeessaa hamilee naaf kennaa yaada keessanillee naaf qoodaa na wajjin turtan na wajjin jirtan galanni keessan guddaadha hedduu takka galatoomaa isiniin jechuun jaaladha jechuudha. Egaan warreen haaranis koottaa maatii waliif haa taanu wal wajjin wanta beeknu fi wanna hubannee walirraa barachaa waliin haa guddannu isiniin jechuunis immoo ergaa kooti jechuudha. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo guyyaa har'aa kanas viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee jirra. Baga nagaan eegdanii anis nagaan dhufeetiin jira isiniin jedha. Viidiyoo har'aa kun viidiyoo duraan isiniif dabarsaa ture adda jechuudha. Viidiyoo addaati. Wanti adda taasisus waan tokkotu jira jechuudha. Waatu jira waatu. Kanaafiyyuu viidiyoo kiyya kana akka hordoftan akka dhaggeeffattan yaada keessanillee immoo akka naaf qoodan kabajaa fi jaalalaan affeerramtaniitu jirtu jechuudha. Egaan kabajamoota hordoftoota daawwattoota koo yeroo baay'ee viidiyoon isin dalagu irratti wanuma tokko akkasii tiin dabarsuu fi akkasumallee qosaa akkasii isin dabarsaa ture. Inni guyyaa har'aa ammoo adda seeressisa dhugaa wanta ajaa'ibaa tokko qabadhee isin dhufeen jira. Ana garuu akka kootti waan guddaa fi wanta iddoo guddaa qabudha jechuudha. Inni guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe kun jechuudha. Kanaafiyyuu wanti anatti tolee kun isinitti sin tola jedheetumaan yaada garuu haa ta'u malee isinitti toluu baadhiisus danda'a. Maaliifii akka naaf mijataa ta'e isinitti immoo mijachuu dhiisuu danda'a. Hundaafiyyuu viidiyoo kana akka hordoftan akka dhaggeeffattan akka daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin affeereen jira isiniin jechuun jaalladha. Kabajamoota hordoftoota koo egaan guyyaa har'aa kana sagantaa adda ta'e qaba. Viidiyoo kanas adda kan taasisu kanuma jechuudha. Innis maal isinitti fakkaate guyyaa har'aa kana keessummaan qaba. Keessummaa jechuun egaa kabaja nama kabaju tokko nama jaalatu tokko nama iddoo guddaa kennituuf tokko keessummaa taasifatta jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana keetitti jechuudha. Sagantaa addaas qabaadhu wantoota garagaraas qabaadhu keessummaa taasifattee nama tokko gaafa waamtu caluma jettee osoo hin taane nama san waan kabajuuf waan jaalattuuf waan iddoo guddaa kennituufidha jechuudha. Keessummaa taasifattee kan affeerrattu jechuudha. Kanaafiyyuu walumaa galatti keessummaa jechuun matumaasayyuu hiikaasaa kabajaa jechuudha. Anis guyyaa har'aa kana namaan hedduu takkaan jaaladhu namaan hedduu takkaan kabajaa guddaa qabuu fi keessummaa koo taasifadhee iddoo kanatti affeerradheen jira. Keessummaa koo kanaanis calma jedhee osoo hin taane keessummaa koo kana daawwattoota koo hordoftoota koo akkasumallee warra hordoftoota koo hin taanes hundumaayyuu barsiisuudhaaf jedheetii jechuudha. Sagantaa wal baruu yookaan sagantaa keessummaa jedhama. Inni guyyaa har'aa kun kanaafiin viidiyoo addaati. Isa duraan isiniif dabarsaa ture irraa adda kan isiniin jedhaa jirus kanumarratti kan xiyyeeffatedha jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana akka dhaggeeffattan akka hordoftan akka daawwattan kabajaa fi jaalalaan isin affeereen jira. Egaan viidiyoo kana irratti biiftuun eenyu keessummaa taasifattee nu affeeruuf fiddee dhuftee obboleessa moo obboleettii moo jaalallee moo eenyu moo jechuu dandeessu isa wajjumaan kan ilaallu ta'a. Kanaafuu viidiyoo kiyya kana amma dhumaatti akka hordoftan affeeramtanii jirtu. Egaan gara biraatti yeroo hin dabarsu immoo yeroo baay'ee namoonni tokko jechuudha hiriyoonni keenyas ta'e namoonni adda addaa jaalallee isaanii gaafa fidanii keessattuu miidiyaa irratti baasanii isheen jaalallee koodha hiriyoota koo wal baraanii hordoftoota koo wal baraanii yeroo jedhan inni jaalallee koodha akkas jedhanii yeroo nama hambiraatiin wal barsiisan waan gaariidha. Akkasumallee seenaa qabeessa jechuudha. Wantichi nama jaalatan tokko ofirra tarsiisanii gaafa nama hambiraa barsiisan fakkeenyaaf nama jaalattu tokko
maatii kee, obboleessa kee, obboleettii kee, haadha kee, walumaa galatti maatii kee, hiriyoottan kee gaafa barsiistu waan baay'ee namatti toludha jechuudha. Innaanis baay'ee tokko natti tolee hiriyoota koo keessattuu hordoftoota koo warreen maatii koo taatanii na wajjin jirtan guyyaa har'aa kana guyyaa addaatti akkasumallee viidiyoo kana keessattis waan addaa arguu fi dhaga'uutii dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana akka xumuraatitti akka hordoftan kabajaa fi jaalalaan isin affeeree jira. Isinis hordofuu, daawwachuu, dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Akkasumallee immoo yaada keessan hanga dhumaatti hordoftanii yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Egaa jaalallee koo eenyu inni kan jedhu inni isinitti haa himu moo anumti isinitti himu? Lakki namni isinitti haa himu jechuudha. Tole amma hundaafiyyuu waamicha koo kabajee hedduu nan jirutti keessummaa kabajaa naaf taatee hedduu nan jirutti affeerraa koo kabajee argamu keetii fi guddaa tokko galatoomii hedduu takkaas si jaaladhaas hin jedha. Gamanumaan hiriyoota koo akkasumallee hordoftoota daawwattoota kootiin akka wal bartu affeeramtee jirta. Fuula kaameeraa fuuldura dhaabbattee hiriyoota kootiin yeroo wal bartu baay'ee tokko hin tole, baay'ee tokkoon gammadaa. Gamanumaan gara siitti dabarsee jechuudha. Sinitti hin dagadhe garuu isa kana isatti naaf fidee dhufee baay'ee namatti tola. Sinitti mul'atanti isatti naaf fidee dhufee kana baay'ee namatti tola. Kana jechuudha. Kanaafiyyuu amma gamanumaan gara sagantaa wal baruutti haa ceenu. Kabajamoota hordoftoota koo isinis yaada keessan naaf qooda akka na wajjin turtanii abdiin qaba. Kana boodallee sagantaa hedduutu nu eeggata. Kanaaf turtii keessan nu wajjin taasifadhaa isin.